Jaasaan keessa bu'uu fi mucaatti fincaane soo agartuutu jechuu waddaachuu dandeessaa. Maalii fi almaa'u xaahirun hadiisa rasuulaati. Almaa'u xaahirun bishaan xahara laa yunajjisuhu shay wanni bishaan najasu hin jiru. Maalii fi jennaan وننزل من السماء ماء طهورا جربين بشان طهرا اسني بوفني بشان وني نجس جرو لي رسولته شابا الركاء يجچو كنافو بشان نجاسا دغافتنو جنو غافوان سدين اما دبن كيسا توكون تقمه ارغته يوكان نجاسا دجنا يوكانو في نجاسا متي طهرا انن مان ججيرمه بشانو متي ودانو مله او في طهرا جنة ادبافنا قود بشاني لمان سنتي يجچو ومتحرك وساكن bishaan taa'ullee ta'u bishaan cooree yookaan akka burqaa deemaa jirullee ta'u nuti wanni itti murteessinu sadeen ammaa keessaa tokko irratti argamu bichaadha malee bishaan xinnaadha bishaan guddaadha bishaan taa'uu bishaan yaa'uu wanni nu rakkisu hin jiru jechuudha haala kana keessatti. Kanaaf agartanii duuba rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam bishaan bahrii irraa gaafatamanii nu yeroo hedduu bahra yaabbannaa bishaan bahraa kun hukumiin isaa maalii jennaan huwa xahuuru maa'uhu بشان اساس طهر يا رسول الله السلام والحل ميتته دعانا تشكي سارغا من اللي نياتشوني تهاجن وسمن قلمين قرطمي فا ولمان غريم مالجان بفسري وفكات اللي جان ورّي غرين ايغا بفسري فكاتين تهو جان ورّي غرين امو ايغا بحر كيسا تأي وني بحر كيسا باو هندسا وانك بري جروتي متي بري في بحرين والدبا جاني رغا قبيسان وان دبتا مجرا جچو كناف شريان اسلاما waan gartee bishaan qayyaru sadeen amma dubbanne malee wanni bishaan najasu hin jiru yookaan wanni bishaan waddaachuu irraa isa baasu hin jiru jedhanii irraa dubbatan jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaaf agartee ahkaama bishaanii dubbatuu keessatti waan hedduutu jira. Mazhaba Imaamu Shaafi'ii keessatti durgaafa fiqihii qaraanu fiqihii jechuun kitaaba Imaamu Shaafi'iin qopheessan jechuutti beekama akkuma sila isinii hime garuu afaan ammaatti fiqihii jechuun diinii fahamuu jechuudha. قرآن هاتو رسول حديث رسول هاتو صلى الله عليه وسلم دين ربي فهمون التفقه في الدين جدا غافة دوري سنغرو جتشوتا غافة دوري تفيد مكيستي فقه قرأي بربلو جدا كتاب ما إمام الشافعين كتبا مذهبني كين إمام الشافعي لجنامي إمام الشافعين كتاب سان كتبا سنبتشاتو فقه جدا ماليف غبابته فهمين غافة دوري سن هاقو منامني أغس فهموتو أغسي الرم موية دينين ببلته فقه جتشون دين ربي غرتي فهمو برچو هبچو جتشو كناف مال جدو مذهب دريسان كيستي بشان نم تقرى ودعته بكاتي ودعت تقامك الرايو بشان سنفجأ يو كان سهني فاتئ يو كان جوكي يو كان جاكي تي ودعتن كانت سر بشان تكون طبت جته بشان سنبدي راسين جان وفي طهرة غرو طهرتشونين انتهو جان مال دليلي دليل انجرو eega bishaan qaama keerraa bishaanati itti fayyadatte harca'e laafeera bishaanichitti waddaachuun hin ta'uu jaan maqaan isaa maal jedhama beektu musta'amala jaan musta'amal jechuun ittiin hojjetameera yookaan afaan biyya ammaa kanatti expired jechuudha bishaan hojii irraa ba'e bakka laafeera du'eera paawarii hin qabu maaltu paawarii dhoowwe wanni sila nuti dubbanne wannati dubbattu yoo shari'aa rabbii taate ragaa qur'aanaaf hadiisaa tahuu qaba wanni jennee jala murreeftana wanni sammuu kan kee boqochiisu namni tokko lafaa ka'ee najaasaa waasiin jechuudhaaf xaharaa waasiin jechuudhaaf aboo wanni kun halaala siin jechuuf lakki kun haraama siin jechuuf ragaa as kenni jettanati feetu jaahila macarashaa ta'i ragaa as naa kennin hin dhiisaa bakka namni ragaa siin fidin ani bar muftiidha ani bar sheekha baluu hajii baluu bar laa hajiin kan kee bakkuma isaa naa haa taa'u eega waa rabbiin itti himte rabbiif rasuula irraa as kenni kaa صلى الله عليه وآله وسلم يو أكست إمالي وغير مستعمل بشان التفيد ملين أغرتني طهارتشوني ننتهو ججو رغان قبو كنافو نمني كدن صحفا قداتو كوكيست أركمان همارتا ولف فجأسا نما غري جرا ورا دوري كان يو لالته بريچري ديني جبيسو فكاتا بشان توبو غرتي أتسابرتي سي ودات انفجأسين مستعملا نقول أرتا ودوك يبليس أرتا بشان انفجاسين بشان كل أشير رقبو أتوما ودادونا تنفجاسين سينجر وانا كسينجرتو شريعة ربي كيسا بشان أقام سدين ست من سنين جيجي رميرا كونسو سدين يوكا سدين كيسا تقرر ترقمو وداتشو دندسة نقو دندسة يوكا من سبال في ملي وان طهرا في وفي طهارة يسي طهرو
mirga qaba bishaan suni bishaan namatti faca'uudhaaf yookiin walitti wadda'ataa walitti facaasuudhaaf saanii tokko keessa agartee hammaarratanii namni walitti facaasaa wadda'atuun waan xaharaa isa dhowwe hin qabu. Sadeen amma jenne keessaa tokko hagatti argamutti wanni jenneef kanaafi jechuu. Kanaafuu baabni duraa baabni kifiliin tokkoon duraa yookaan lakkoofsi duraa tokkoon asit dhumata. Baabni lammataa aga daqiiqaa gabaabaatti fufna. Baabni lammataa baabun najaasaati. Eega baaba xaharaa dubbanne bishaan ofii xaharaatii fi namallee xaharuu danda'urraa dubbanne eegas immoo mee waan najaasaa maaltu bishaan najasa maaltu bishaan balleessa yookiin gartee hukumumti najaasaa uffatallee najasu qodaa namarraa najasu najaasaa jechuun maaliif maali kawaa najasus inni akkamii jedha. Ahkaamun najaasaa keessatti wan najaasaatu najaasowwani wanni jedhamtee waa najaftu yookiin qoshaashaa jedhamtee najaasummaan beekamtu awwalli duraa gaa'itul insaani sagaraa ilma namaati. وبوله فنجان تدبلته يجان ولمان إسلام أغرته غائط الإنسان وبوله أين تفدينو يهاتو والنغرته إلمنا ما رابه سغرا غرتني بكما تأكنا نجاس ما نساء قرآن في حديثان أرغتني سبته جرا وان شريعان أغرته لفكيس كيسا جتشو. وكذلك النجاسات كل شيء مستقذرا طبيعيا وان أمم إلمنا مات najaasummaaf qoshaashummaan beekamillee dhibbarraa 90 isaa najaasaatti kennamaa jiran. Lafa tortoraa wayii tokko sagaraallee keessatti hin garree fincaan keessatti hin garree lafa tortoraa ajaa funyaan qabattee bira dabartu tokko yoo agarte namni waan sun itti bu'uu isaa jibbu najaasummaatti itti kennama hukumii isaa keessatti jiran. Wahiya kullu shay'in yastaqdhiruhu ahlu xabaa'i is-saliima. Namni laalcha sirrii qabu wanni kun qoshaashaa najaasaa jedhee yoo namni lafa kaa'e ajummaa isiitiifuu haa ta'u xiraa isiitiifuu haa ta'u wanni amma maqaa dhoofne keessatti mul'atuu baatullee najaasaadha jechuudhaan beekamtii shari'aa biratti jechuu. Illa dhakara radii'a laalakka shari'aa jalatti waan hafne gurbaa dhiiraa hodhu yoo ta'e malee je waa'ee fincaanii dubbataa jirraa mire gurbaan dhiiraa hodhu ka midhaan hin nyaanne jecha shari'aa kana lafzii si eeggataa deeman gurbaa dhiiraa siin jedhe maa dubrii hoo yoo jettee gaafatte gaafii qabda rakkoon qabu ka dubraa si haasofna waan ta'eef dhiira gartanii hodhaa jiru ka midhaan hin nyaati yoo ta'e najaasummaa sanan guuttatu laakiin qalbii fayyifachuuf yoo huncuu kan keerra gurbaan dhiiraa ka hodhu fincaane bishaanuma akkanatti gadi naqxaa sukkuumte akka najaasaatti dhiquun dirqamaa miti ija. كذلك أما اللي وننا جاسد رجاء كبعا كونون ديسا توكو تكون أكسن التندير النف جباب سينمالي رجاء حديثا في يوكي قرآن كباتا وكذلك نجاسان ولعاب كلب إيجا سجراء المناماتي في فنشان المنامار تركان فني هنشوف سري تغرتي وني أفان سيت الرابه نجاس ما نساء سبته جرى شريعة كيستي رسول ربي جل صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم يوسرين قداك سنتوكو أفان كيسكاي إيجين جنة ميلان جنة دقيفدو يوسرين أفان إسا كيسكاي قداك سنتوكو جار رسول ربي عليه الصلاة والسلام فليريقه غنق آوان سرين تكسن وليغسله 7 مرات يرو تربريكا تربكيسا كما جرشا biyyeedhaan godhaa jee rasuul rabbi alayhi salaam yookaan kaduraa uulaahunna jechaa jira kaduraa biyyee rigaa dhiqaati eegasii gartee yeroo torba lolla'aa bishaaniin gannaqaa je saayintistoonni gariin hadiisa kanaaf jecha warra amane jira maaliifi waan saree kana osoo fattashanuu maayikirooskooppii waan arguun dandeenye waan achi keessatti massaara jajjabaan ilaalanii argan keemikaala adda addaa duniyaa keessa jiruun dhiqanii dadhaban osoo barbaadanuu hayyoota gaafatan bar nabi Muhammad waa'ee saree irraa dubbatee jechuu dhagahan maal jedhee jiran kaduraa biyyeen dhiqaa bishaan irra deebisaa jennaan biyye yoo riganii dhiqanii kaan maayikirooskooppiin izfirii jedheen qulqulluudha kun. Tayyib kanaafuu gartee waan foon isaa nyaatamuuf waan foon isaa nyaatamnirraa waa'ee darajaa sadaffaa najaasaa aynata isiin taate bifa isiin taate dubbataa jirru keessaa isiin sadaffaa rawsii eega fincaan ilma namaatii fi akkasuma gartee sagaraa
walumatti tokko jennee eegasii gartee ancufa saree lama jennee sadaffaa wanni najaasaadha shari'aan jettee lafa keesse faandoo harreetii fi gaangeetii maaltu kana ragaadha najaasummaa isaa jennaan rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam namni tokko gartee bishaan dhabanii ergamaan rabbi istinjaa godhatu barbaannaan eegasii dhagaa fideef dhagaa lama argeeti sadaffaa dhabee faandoo harree goggoyduu argeeti dabalee fide faqaala rasuulullah sallam haadhihi riksun isiin kun najasaa gatii kabiraa barbaadee fidii jaanii rasuulli alayhi salaam kanaafuu faandoon harree illee najaasaa afraffaanoo damu haydin dhiiga aadaa dubartii irraa ba'u dhiiga aadaa dhiiga ilma namaa funuunee yookaan harki muramee bahu itti dhufna sun najaasummaan isaa khilaafa keessa jira re'ee gorraattee dhiigni sitti faca'eetti salaattee kaatee agarte kun hukmi isaatti dhufna najaasummaadhaan ka hubatame dhiiga aadaa dubartoota irraa ba'u sadaffaan lahmu khinziir foon karkarrootiif dhiiga isaallee wafiimaa adaa dhaalika waan kanaa gaditti jiru keessatti waan amma lakkoofne shanan kanaa gaditti jiru khilaafatu keessa jira najaasaa moo najaasaa miti ulamaan ragaadhaan sabachiisanii jiranii garuu waan amma dubbanne itti waliigalama ulamaatiin mazhaba hunda keessattuu najaasummaan isaa hubatamee jira je wal aslu waan aslii keessatti immoo wannati beekuu qabdu aslii jechuun waan uumamaan lafa jiru keessatti al-aslu fil ashiyaa'i at-tahaara waan lafa jiru hunda keessatti xahaaraadha jechuu shari'aan lafa kaa'ee jira illaa idhaa sabata naaqilun yoo wanni shari'aa keessaa dhufee ragaa sii ba'e jiru sahiihun dhugaa gartee ragaa eegasii gartee lam yucaariduhu maa yusaawiihi aw maa yuqdimuhu lam yusaawiihi yaani gartee lam yucaariduhu maa yusaawiihi aw yuqaddamu calayhi je yoo wanni isaa wal qixxaa waan isa fakkaatu ragaa isa fakkaatu dhufee wal madaale yoo ta'e malee wanni isan faallessine haga jirutti khilaafatu gartanii keessa jira waan biraati garuu waa hunduma keessattuu shari'aan aslii waa wahii xahaaraa fakkeenya mana namaa dhufte ziyaaraa mana ijoollee qabanii nagaumaa namni numa jiraataa mire dhufteetuma ol seennaan sunnaa wayii allahu akbar jette minxaafii kanarratti aslii waan kanaa xahaarummaatti waliigallee mire fincaan ijoolleen itti fincaante eegasii yibar ati garuu quban qabdu aslii waan tokko kun najaasaadha jettee shakkii irraa kaasuun qabdu maggaarrajaa katamaadhaa bitatte uffata magaalaadhaa haaraa bitatte aslii waan tokko xahaaraa ta'uu shari'aan lafa sii kaa'ee jira najaasaan guyyaa keessa dhufti yoo argiteef yoo sitti manbichaa najaasaa ta'uu beekta malee kuni najaasaa moo xahaara laata kun yoo akkam laata maaltu waswaasa keessa si ga'e wanaaf shari'aan aslii waa wahii xahaaraadha siin jedhee lafa sii kaa'ee jechuu kanaaf insha Allah taala shari'aan islaamaa waan amma dubbanne kana hunda isaa ragaa gartanii beekamaadhaan lafa keessee jirti wanni kanarraa hafe du'aa yookaa baktii jedhamu du'aa baktii harree du'ee ciisu harreen silaa najaasaa jenne yoo harree diidoo ta'e malee yookiin re'ee duutee ciiftutti yoo dhufte najaasummaa isaatii fi eega baktii ta'eefu eegan gorraaminiifuu jechuu najaasummaa isaatu irra gartee hubatamaadha maaliif jennaan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam re'een tokko yoo baktooftee duute wanni isii gogaa sii xaharsu duugamuudha je rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam re'een tokko yoo duute gogaa irraa baafattee duugannaan xaharamte irra salaatuu dandeessa gogaa isii jechuu kanaaf agartanii duuba wanni gartee najaasaa jedhamuu fi irratti wal khilaafamu waa hedduu jira waan agartee shari'aan maqaa dhahee lafa kaa'ee fi waan shari'aan agartee khilaafa qabdi jedhe immoo ragaa hubatamaadhaan jala deemtee irraa fudhatta akkuma duraan dubbannee dabarsine yoo rabbiif rasuula irraa namni waa sii himu jiraate halaalessuu keessatti haraamessuu keessatti xahaaraa keessatti najaasaa keessatti waajiba keessatti sunnaa keessatti ragaa qabatamaadhaan tahuu qaba abbaan fedhe yoo sitti dhufe afaan ati beektuun ragaa gaafadhu yoo afaan arabaa wallaalte dirqama miti ragaa ati beektuun rabbi takkana jedhe wanni kun haraama yoo siin jedhan silumaa wanni waa haraama jedhu rabbi malee namaa miti ilmi namaa haraama siin jechuu hin danda'u si galeemi kanaaf shari'aa keessatti waa danuutu jira fiqhi yoo jennu waan jajjabduu hedduutu jira waan zaahirri isaa haraamaa jira laakiin najaasaa miti horii ribaa fudhadhu fakkeenya
ati har'uma hadiisa wayii dhageessee ribaadha birriin akkanaa baankiin akkanaa ribaadha jechuu fakkeenya dhageessee jechuu lakki birrii kiyya gaa ribaadhaan hin nyaadhu jettee birrii ribaa fuutee deemaa jirta. Sumaa mana deemaa jiru sitti azaanan. Ati gana birrii ribaa kana aalima faa gaafattee hukmi isaa barachuu deemaa jirta. Laakiin azaanan iqaaman birriin borsaa jira. Ol seeni Allahu akbar jedhee waduu qabaannaan birrichi nyaachuun haraama. Laakiin baatteen sagadii wanni siin jedhin jiru waraqata. Sigaleemi. Kanaaf shari'aa islaamaa keessatti kullu najisin haraam. Walaysa kullu haraamin najis. Wanni haraama ta'e hundi najaasaa mitii siin jedha shari'aan. Laakiin wanni najaasaa ta'e hundi isaa haraama. Eega najafameefuu haraama. Laakiin eega haraama ta'e najaasummaan isaa waan akka waraqata ammaa faatu jira mire. Kanaafuu shari'aan waa adda baasee gingilchee waan bareedduu mi'ooftuu urgooftuu sii kenna. Amriitu amrii jannataa yookaan amrii ibiddaati waan ta'eef bilchinaan itti yaannee umrii keenya bareedduu tana jannata gatii jannataati waan ta'eef umriin ilma namaa gatii jannataati. Waan namni fahamin keessa waan nama gaddisiisu keessa akka umriin nuttiin jiraataa jirru kun gatii jannataa sekendii fi daqiiqaan isaa gatii jannataa taate of wallaallee jirra jechuudha. Umriin ati deemaa hartu kun bilaashaa miti. Akka jannata bitattuuf rabbi asi kaa'e. Kanaaf karaa jannataatiif karaa ibiddaa rabbi si ibse. Akka hayaanni kee bareedduun kun gubatee jannata ibiddatti hin banne ka jannataan qananiitu duniyaa irratti jaalala rabbiitiin qananiituuf seera rabbii keessa jirta, ardii isaa irra jirta, rizqii isaa nyaataa jirta, qilleensa isaatti fayyada. Ati makhluuqa isaati. Dhabamarraa si argamsiise haqa sitti qaba. Si ajajuu fi si dhowwurre rabbiin keenya akkasi rabbul aalamiinaan galanni isaa lakkaameen dhumu. Kanaaf seera shari'aa baratuun halaalaa fi haraama, waajibaa fi sunnaa, xahaaraaf najaasaa ilmii fiqihii jedhama. Arraaf darsiin keenya baaba lamaan kanarratti nu haa dhaabbatu. Haga gartee baaba sadaffaatiin walitti dhufne waan itti aanu ilaallee hubannutti gammachuudhaan walitti rabbi nu haa deebisu. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.